Wayo. Make up generation ya kakiyar Bashir sura dala walin ka iminamina. Make up son Oromo ta dala male. Shir goda wata kecha. Jecharef naate hekeessa jecha. Jecharef ustaazonni keenya saani naate hekeessa. Jecheen akka naate beetani. What? Jecheen akka naate beetani. Jecharef ustaazonni keenya saani keessa jecha doktor Shejailan tunate jechu. Nama kesa kanarra namni akka keenna kun namni akka raayyaa abbaa caakun haasa'uun qabu. Nama akka kiyaaritti ergina. Sila durriyyee ma akka kiyaaritti ergina jedhee beekta. Naase wallahi Shejailan dhugaa isaaniiti. Nama akka isaa kana shawwit habashaawit. Nama akka kiyaar itti ergana malee sila namoonni akka Dr. Shejailan namni akka Sheeyami dhugama. Okay. So akkasi jechu waan haqaati wallahi waan haqaati jecha inna kanaan walitti deebine awwaata akka isinitti himuu barbaada jecha sababa kanarraan amantii keennaaf namoonni durriyyeen kun yoo haasofte mee ijoolleen iyyaalonni muslimaa kunniin warri durriyyee taatan jechuu fakkeenya namni akka anaa kun wadalagu yaada me saba keessaniif amantii keessaniif naaf toli Yusuf enna waan akkasii kanniin kanarraa isin tahuu qaba jechuu calqaba namni dubbachuu qabu namni waan akkasii kanarraa jechuu iyyaalas ta'e haga feete waan feete godhu waan feete garuu bakka amantaan keetu qametti cinaa dhaabachuu qabda bakka amantaan keetu qametti bira jira jechuu kana jechuun amantii biraa arrabsi jechuu miti kana jechuun nama biraa nama saniin daheeffadhu yookaan immoo nama san moggaa godhadhuuti amantii isaa yookaan amantii hordoftoota isaanii ka biraa tuqi jechuu miti kanas kaayin jee qabar tiseena so waan akkasii san gochuu qabdan jechuu ustaazni maqaasi waamanii gammaddee lafee kiyya kama akkamitti nu waamne namnumta akka kiyaarfaa ijoollee liibii waraabdu baay'ee jira arrabsuu qabanii jedhan jechuu Shejailan faanti raayyaa abbaa machaa faanti jechuu ijoollee madidiqqoo akkasiisan itti erganii achi booda likkii itti himtii bakka agas irra lixu suni garuu waan miidiyaa ta'eef biyya hunda dhaqqabee irraa dubbachuun nu feesise hubannaa uumuu akka qabsoon Oromoon sakaalamne akka hawaasni Oromoo waliin qoonni akka hawaasni Oromoo gargar hin baane dubbachuun nu feesise jedhan hayyoonni keenya baay'ee hayyoota akkanaa wajjin islaama ta'uun kiyya hayyoota akkanaa kana wajjin Oromoo ta'uun kiyya gosa hayyoota akkanaa kana tahee dhalachuun kiyya hedduu na boonsise mataa kiyya ol qabadhee deema jechuudha because an hayyuurraa dhaladhe hayyuu wajjin dhaladhe hayyuuf dhaladhe jechuudha si galee kun nama boonsa gara biraatiin immoo isinii ce'u maal ta'e ijoolleen dhiiraa tokko jecha dhala wajjin suuraa ka'ii dhala waliin suuraa ka'uu malee maal gootaa jette tokkoffaa laal calqabi sittima the first one si galaa miti osoo amma ijoolleen qurriyyeen sagaxeen ana chiikii wajjin suuraa ka'ii jetteen arrabsitu tun osoo dhala Oromoo takka dhayxee cinaa dhaabatte na eeggadhu narra ijjatta ittiin achi siqii dhaabadhu nama na siin jettisiin ani garuu bira dhaynaan endee kiyyuu na kotti salfii si kaafadhanaan jetti si galaa miti because suuraa na wajjin ka'uu shamarran Oromoo kabajaanaaf qabaniif si galaa miti because an Jawaarin jala guddadhe si galaa miti annam akka raayyaa abbaa macaa kana flow godha si galee hayyoota Oromoo jechuu hanga iyyaalummaa kiyyaaf wallaaluma kiyyaatitti homa saba kiyyaati si galee fakkeenya habashaan kanatti dhaadattu yooni maanya ni nafne laal si galaa miti kanatti dhaadattuuf maaliif because I am Oromo because I am fan of Jawar si galee miti garaagarummaan kiyyaaf kan kee kana jechuu nu nama bar ustaazonni ijoolleen akkasii sun deebi'aa kennituu fi waan kanarraa
maal gochuu nuti dubbachuu nu feesisa jedhanii nama ustaazuun nu beeytu nu maal taateeti lafumaa ol kaatee qubee genereeshinii akka Kiyaar Bashiir suuraa dhalaa waliin ka'i minaamina mee qabsoon Oromoo ta dhalaa malee bakka geette kamtu jira barreessitoonni Nadhii Gammadaa bar shamarranii ijoollee Harargeeti kan Nadhii Gammadaa wajji dhabaman namoota torba keessaa jechuu caaltuu fa'a siigalaa miti Tujubee Horaa fa'a siigalee ijoollee Oromooti jechuu mee qabsoo Oromoo ka shamarran keessan jirre mee laala qabsoo Tigraay kana eenyutu fuulduratti oofaa jira qarshii takka takkaan kennurra warra madaa'ee hidhanii yaalurra siinqii itti dhiyeessurra galaa hidhuuf guduunfurraa kaasee hanga qawwee hidhatanii loluutitti shamarran Tigraaytu fuudhee achiin deemaa jira jechuu hinaaffan yoo si ajjeese brother homa tokko qofa sirraa eegama Kiyaaritti afaan banuu osoo hin taane akka Kiyaaritti sabboonaa tahi akka Kiyaaritti saba keetiif yaadi akka Kiyaaritti yoo birrii 1,000 argatte 500 hawaasa keetii gumaachi akka Kiyaaritti jechaadha sagalee qabduun ol kaasii saba keetii iyyi hin qaanfatin Oromoo ta'uu keetitti jechuu mee an Habashaa jidduu dhaabadhee afaan isaaniitiin akka Oromoo ta'etti maami an afaan Oromootiin an Oromoodhaa yam Oromoo faristi jedhaani mi nama baay'ee jira bar Dubaay makana keessa taa'ee namni baay'een follow godhu follow baay'ee ka qaban jecha nama ayam Oromoo faristi jechuu sodaatee dubbii nuti haasofnu kana sabboonummaa keenya shasharafee Habashaa biratti jaalala argachuuf namni dhama umeeqa kamtu jira siigalee bakka kanatti bar siigalaami osoo Habashaa waraqaa baafattee imbaasii meeqarra zoortee nu hiisisuuf yaaltu morma kiyya kutama malee nuti Oromoodha jennee itti himnaa jechuu siigalee irratti qabiila jetti bilillee laal si aarsanii naawwan akkasiisan siigalee wallaahi billahi mee dalagi akkasitti jechuu akka shamarran Oromoo sin jaalanne agarta malee maal gootaa Kiyaaritti akka kiyya tahuu waan dadhabdeef na arrabsi taaniin beeka gizee baay'ee jechuu namoonni baay'een bilisiginnaa keessas ka jirtan warri abaa'oo keessa jirtanillee yeroo waa'ee Anjawaar barreessu kana baay'een keessan yeroo maqaa jijjiirattanii na arrabsitan ani isin arga eenyu akka isin taatanillee ani isin beeka siigalee tokkoffaa kalee maal naan jedha beeta maqaa abaa'ootiin qabsaa'eyyuu nu namni sun baatee bilisiginnaa yaa I know an abaa'oodha jedhee yaa siigalee akkas jedhee bilisiginnaan baasee waan akkana kanaan gadi baatee jiru bilisiginnaan waan akkasiisan oofti raakii qabsagwal ambasanaiti ati iwu naati shawit andenish na maal jedha tushaa dheeressinee si hiinan laal gowwoota bar warri bilisiginnaa kun siyaasa iyyuu fakkeeffachuu tushaa dheeressinee haada sitti dheeressinee si hiinan waan gassi lakkifne seetee albaataa si fuuna Allahu akbar aneen akkasiin susu dhugaa keetitte na siigalee miti akkasi jechuu malee waa takkaafi miti akkas godhi ishee tushaa dheeressinee si hiinan waan gassi lakkifne seetaa si lamnaan fuck you wallahi isin dhaga'u ana soo bilisiginnaan ilaa akkatti clash matarra naqabdille an Oromoodha jechuun dhiisu siigal akkanumaan hin dhama'in ofillee hin dhamaasin of duuba deebisu hin danne an eenyu akka isin taatanila sirritti isin beeka eenyuun akka isin taatan gowwaadhan ummata gowwaa siigalee namicha nama wajjin dubbatuun hin barbaachisu namicha wajjin dubbachuun hin feesisu isaa fi namoota maqaa Jawaarin daldalan irraa haasa'uun hin feesisu weellistoota baay'ee jira sababa Jawaar akkas ta'e maarroo ta'e aktiivistoota baay'ee jira sababa Jawaar akkas na godhanii minaamin come on man walitti himna nama baay'ee jira an Jawaarin osoo hin argin buluu hin danda'u erga hawaasni kun araaramee an nyaadhee buluu eegalee erga ummanni kun tokko tahanii natti tolee agarraa erga Dubaay dhufe akkana hin tahuu nama jedhu baay'ee jira sagaleen hin jiru siigalaami nama baay'ee jira jechuu nama baay'ee jira wallahi har'a mootu waan biyyatti deebi'uu hin dandeenyeef konkolaataa naa bitu wayo mee kam dubbannee kam dhiifna jiran keessattuu warri maqaa Jawaarin daldaltan qabsoo Oromoo kana keessatti
wallahi siin jedha Jawaarin hayxi isa ifaajen inni Oromoof ifaaje dadhabbiin inni ummata Oromootiif dadhabe beelawee taa'e ciise dhukkubsadhe osoo hin jedhin Jawaar jechaadha. Dhukkubsatellee hospitaala keessa ciise odeeffannoo qeerroon biyyarraa itti ergan dabarsaa ture jechaadha Jawaar. Warri maqaa Jawaarin daldaltan jechaadha hin salphattan. Eessallee hin geettan. Na amana. Eessallee. Amma kana jecha tanachi bira dabarra jechu warri shamarran wajji qabsoon suuraa shamarran wajji ka'uu miti warri jettaniif jechaadha. Shamarran Oromoo ijoollee nama dhukkeedhan tun osoo dhayxee ati bira dhaabattee narra ejjattaan eeggadhu siin jetti dhugaa siin jedhe kino bilillee naa raga as keessa jirti Oromtitti horrolloo inaaf raga sii galaami calqabuma waan kee arsabboonaa ta'eef shamarran Oromoo waliin suuraa ka'an waan kee arsabboonaa ta'eef shamarran Oromoo kiyaaroo kootu suuraa wajji kana jedhanii yaaman jecha kuni kanuma osoo ati bira dhayxe narra ejjattaa achi siqisiin jedhan yoo taadaba qabdooyi taate malee abooyina jooyitaa achi siqisiin jechuuyyuu sawwallaahu alam ani hin beeku garuu jecha maali kuni faaran ka dhufee narra dhaabatu obboleessu achi siqi achi gori narraa siin jetti sii kun Oromoo yoo kiyaar dhufu garuu kiyyuu abashaa iyyisiisaa jirtaa mi tiiktookii kana gubbamee kootu kiyaaroo suuraa takka yaadannoo saasayit ilmu Oromoo ta'uu kiyya sabboonaa ta'uu kiyya lal quraan qurreen fi qosha qomboreen komeent irraa afaan natti bantus ilmaan Oromoo gaafa nan qaaman bira ga'u kootu kiyaaroo nyaadhu dhugi kootu si affeeraa kootu achiin bakka akkas deemnu bakka kana bichaan an agam akka kabaja saba kiyya biraa qabu of beekechuu kanaaf yeroo hiriyoonni kiyya baay'een isaanii ara nama kana bilookii godhi kiyaaroo si arrabsaa jira yoo naan jedhan aarima bakka injiraami sabboonummaa kiyyatu isa gubee dhiisee haa gubatu namni akkasii kun milkaa'ina kee arguu qaba hi bilookiin godhina namni isin arrabsu milkaa'ina kee haa laalu namni sun achuma taa'ee jecha wallahi dhugame isiniin jechaa jira haa bilookii hin godhina haa milkaa'ina keessan argee gubatu sigalee namoota akkasii kanaafan bakka hin qabu because namoota na jaalatan wajji busy too much sigalee waliin ga'uu dadhabne jechuun warra nu jaalatuyyuu warra nu jibbummoo eessatti qubaayyuu isaan hin qabnu takka jedhe aniyyuu si kadhadhee si waliin kahee miti dhaan jette akkasitti haqa himee bililleeti yeekin olaal akkas ilaal bilillee nama aktiivistiidha laal sabboontu isiinu koottu kiyaaroo suuraa wajji kaana naan jette si kabaja ishii I have to maal jedhan sa respect you okay galatoomi bililleeti ati waan hinaaffaa hin qabneef waan sabboontuu taateef Oromoon dhugaa hin hinaafu kino siree kingdom as keessa jira mucaan kunu kootu kiyaaroo ijoolleen dhiiraa hinaaffaaf si arrabsite an garuu suuraa si wajji ka'uu barbaada kiyaaroo dhe suuraan wajjin ka'e namni jawweetu qiyaaduu ilaale dhugaadha nama aduu laale dandee gadin deebu jechuun du'a namni jawwee ilaale nama bakakkaan nama itti roobe jechaadha sigalee so akkasi jechuun namoota baay'ee maqaa tuquun hin feessu as keessa so akkasi jechuun galatooma warri kabaja Oromummaa naaf laattan jaalala Oromummaa kanatti garsiiftan keessattuu ijoolleen TikTok irraan jechuudha yoo xiqqaate nama 4,000 oltu akkana cinaa jirtanitti agarsiifnan habashaa rifatte nu callifnaan arba ciisu seetee nu dammaynaan boolla buute moo maal jedhasen sigalee tan kabaacho mana allabbi jedhe yap so akkasi jechu sanirraa kaafte moo namicha nabiyyi arrabsisani namoota akkasii sagaxeessanii wajji yeroo gubnu hin qabnu namoota wallaala akkasii san wajji amma yeroo finnu hin qabnu jechu warri hojjetan hayyoonni Oromoo hayyoonni amantaa kanaaf Oromoon irratti hojjetaa jiranii Oromoon ajandaa godhatuun qabu bakka amma warri hojii kariin hojjanna gara seeratti dhiyeessina seeran gaafachiisna nama kana nama keessaa baafna warri jettan namicha wallaalaa kanaaf jecha yeroon gubnu jettan gara hojii keessanii of duratti immoo wanni ta'uu qabu jecha raayyaa abbaa maccaarra ka garaana nyaate tokko jira raayyaa abbaa maccaa maal jedhe seetanar nama 33 taanee kara qabsoo deemnee jedhe akkuma kana namni tokko osoma ijoollee obootii bakka ciisan gaanii ciciisan bosonatti bari amantiin islaamaa kun ka arabaati jedhee inni Oromoo ka Oromooti miti jechuu barbaadetiin jennaani maal kino as keessa bara amma kino nama 33 jirra garuu namni kiristaana ta'e nama meeqa qofa nama 6 qofatu namni amantii kiristaana hordofu
oromummaaf jecha nu wajjin loluuf as bahee namni 29 oromoodha islaama warri oromummaa isaaniitiif lolaa jiran akkamitti akkana jechuu dandeette jedhanii dubbiin achitti dhaabatte jechaadha. Isinii galee reefillee raayyaa abbaa macaa waan jedhe tokkotu jira. Namichi sun waggaa 2 dura gaafa arsii arrabsuuf osoo hin taane islaama arsii keessatti tuquuf jecha gosa arsii arrabsee jibbaan akkasii kun hin barbaachisu bahuu qaba oromoo keessaa oromoon tokko gaafa jennu waa hundaan tokko tahuu qabna waan jedhu nu barsiisan jechuudha. So kana waan taate fi amma jechaadha. Dubbi himaa woboo osoo hin taane ibsa gahaa peejii abaa'ot irratti peejii woboo ka dhugaat irratti jechuun wanti kun bahuu qaba. Odaa tarbii qofti barreessee wanti kun hin ta'u jechuudha. So gatii kanaaf wanti kun itti yaadamuu qaba. Isin hin jenne jechuu maaliifi anamma amantii kiyya jaaladha. Akkuma agartan anamma cifireedha. Firiizii murachuu, jiinsii ciccitaa uffannaa waa baay'ee garuu haa ta'u garuu amantii kiyyarra wanni natti aanu